ሰላም ሰላም ውድ የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን እንዴት ናችሁ? እኔ ያለው እግዚአብሔር ይመስገን። እናንተ እንዴት ናችሁ? ዛሬ ደግሞ አንድ ነገር ይዤ ወደ እናንተ መጥቻለሁ። መጀመሪያ የኔ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ሆናችሁ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ አትርሱ። አሸማ ሀርከፉኒ ነጋሃ ዋቀስኒ ፋተኡ ጅርጅርቱ ሁርዶፍቶታ ክየ ጃለተሙፍ ከበጀመው አከም ጅርተን warroonni isaanii lama si'aadha eebbisaatiif haarawwataa laayik sheer sabiskiraayib gochuudhaan nu jajjabeessaa isiniin jenna. Egaa guyyaa har'aa kana maalirraa dubbachuu dhuftee masii haadha eebbisaa namoonni jechuun keessan hin oolu. Wanna adda ta'ellee miti garuu wanta miidiyaa kanarraa haasee wanta dubartiin takka guyyaa kaleessaa biyyeedhaa fi midhaan walitti mattee waan ta'e gurraacha nyaata gootee gara gabaarra oolchiteedha. Inni illee garuu cubbuudha maaliif? Dubartiin kun nyaata kana wanta ta'e itti maktee biyyee sitti maktuu midhaanis sitti maktuu isuma midhaanuma gurguramee hafe immoo deebitee bukeessitee hoshitee bifa lammataatiin gurgurti ta'ee ani hin beeku garuu kan ishee beeku ishiidhaaf waaqayyo garuu dudduuba isheetitti si'ilii gooftaa keenya Yesuus Kiristoos yookiin si'ilii madaalanii fannifatanii cubbuu hojjechuun gaarii miti. Maaliif dubartiin kun yoo rakkattellee hawaasa bal'aa kadhachuudha. Sirfii isaan argattu sun cubbuu ofitti dabalaa jirti jechuudha isheen kuni. Maaliif cubbuun kun har'a isheetti fakkaachuu danda'a dubartiin kuni. Qabeenyi kun addunyaadha ni darba. Birriin har'a jirra argattu kunillee har'atti fadamti malee galaa lubbuu ishee hin ta'uu fi guyyaa dhumaa cubbuudhaaf firdiidhaaf dhiyaachuuf jirti jechuudha. Dhala namaa wanta hin taane itti gurgurtee wanta hin taane nyaachistee cubbuu birrii achirraa fudhattee argattu sanirra karaarra baatee odoo kadhattee dubartiin kun waaqayyo isa jaallata hojjetattee jiraachuu dadhabde jechuudha. Waan hin taane yookiin wanta bu'aa hin qabne wanna miidhaa lammiirra hin geessisu wanna hawaasa lubbuu isaa irratti tarkaanfii fudhachiisuu danda'u tokko fiddee gara dubartiin kun gaafa hawaasa kanatti gurgurtee hawaasni kun dhibee garaagaraatiin qabamee lubbuun isaanii darbullee ni jiraachuu danda'a jechuudha. Tarii kun guyyaa tushii saaxilee namicha tokkotu jira. Saawwan sadii qaba jechuudha. Haala hojii dubartii kanaatiin wal fakkaata. Saawwan sadan qabu kana keessa aannan kana raasee gurgura jechuudha. Horii baay'ee saawwan kun hunduu dhalanii fi aannan kana ni gurgura. Saawwan kun horanii baay'atanii fi naannoo saawwan 90 ga'aniif jechuudha. Gaafa kana saawwan kun horanii aannan kan inni gurgurataa inni raasee gurgurataa bu'aa guddaa mallaqa guddaa argate jechuudha. Gaafa mallaqa guddaa argatu sodaa waaqayyoo keessa isaa dhume gaafa lammataa aannan maal gochuu jammare bishaan cirrachaatti naqee waliin makee gurguruu jammare jechuudha. Gurguruu gaafa jammaru namtichi kun guyyaa tokko waaqayyoon bokkaa gala malee roobse. Bokkaan sun lolaan baay'ee haayilee malee bishaan yaa'ee dachii fudhatee gaafa jedhu hawaasa naannoo sanaa guutuu gaggalabbaxee midhaan jissee gaarreen jissee gaafa jedhu loowwan namicha kanaallee lolaasuuf fudhatee du'anii jalaa dhuman jechuudha. Laala viidiyoo kana sirreetti ergaa guddaa qaba namoota waan akkasii hojjennullee irraa of haa qusannu. Dubartiin amma akkas hojjette kunillee akkuma namicha loowwan jalaa dhumanii san guyyaan ishii gaafa ishiin kan dura akkas gochaa turte guyyaan ishii gaafa si gahe waaqayyo jedhuun guyyichi sun ishii saaxile. Kanaafuu nuti waan hojjennu tokko irratti sodaa waaqayyo duuba keenyatti haa uumamu keessa keenyatti haa uumamu daqiiqaa takkaaf sakandii takka tanaffasuudhaaf nyaachuudhaaf dhuguudhaaf. Waan hojjennu kamuu socho'uudhaaf kan nu sochoosaa jiru isa ta'uu hin dagatina. Gooftaa keessan ta'uu hin dagatina. Isa irraa affanneetu addunyaa tanaan shawwadamaa jira. Dubartiin kun tarii nyaata kanarraa bu'aa guddaa argachuu dandeessa. Garuu cubbuu hojjattee waan hin taane midhaan kanatti mattee hawaasa dogoggorsiistee dhibee garaagaraatiif nyaata hin taane hawaasatti gurgurtee miidhuurraa fakkeenyaaf warri abbaa qabeenyaa nyaata kana yoo bitate yoo nyaanni kun itti mi'aawuu didee gadi naqa. Warri hiyyeessi hoo warri birrii kadhatee karaarra bulee miskiinni tokko warri godaanaa taadaadaariin jechuudha karaarra deemaa oolanii dhufanii
galgala galuudhaaf gizee jedhan kadhachaa oolanii jechuudha. Guyyaa guutuu aduu keessa dhaabbatanii kadhachaa oolanii dhufanii gaafa gara manaa seenan gaafa gara mana ofii ol seenan jechuudha. Waan nyaata waan manaa hin qabneef irratti godhanii biddeen kana bitatanii galu. Gatuudhaaf warri manaa sun beela. Garaan mana warri daa'imman manaa qaban. Kadhachaa oolte haati takka yookiin ijoolleen takka kadhachaa oolte maatii ofii kana nyaata kana laatuudhaaf gaafa ol seentu nyaatichi wanta biraa of keessaa qaba. Keemikaala dhangaggaa'u keemikaala dhibee garaagaraa of keessaa qabu fida. Garuu hiyyeessi maal godhaa yaani akkasumatti cakkanee kukkutatee daddabarsee garuma liqimsa malee hin gatu jechuudha. Kanaafuu sodaa waaqayyoo nu keessatti haa uumamu yaa dhaloota keenya. Maali dubartiin kun daa'ima baattee sanuu eelee sadiin toshitee gurgurte. Erga akkasii hojjettee waan qulqullina qabu hojjette mee ilaala hojii waaqayyoo guyyaa waaqa ishii saaxile. Nuti dhalli namaa bar cubbuu sodaachuu dhiisneeti nama sodaanna jechuudha. Ija namaa eeggachaa hojjetti isheen kun. Isa olii yoo sodaachan jirtu garuu si'iiliin madanaalamii dudduuba ishee kana kaawwatte madanaalamiin akkuma qaldiitti kaawwame si'iilii isaa duuba kana kaawwatteet waan akkanaa hojjetti jechuudha dubartiin kun. Kanaafuu akki kun sirrii miti. Dhaloonni keenya kun dhaloota cubbamaadha. Waaqa sodaadinne seenaan dubartii kanaatii fi seenaan namicha isaawwan aannan itti bishaan makee gurgureellee wal fakkaataadha jechuudha. Guyyaa waaqayyo nu saaxilu hima saaxilamne namni kamuu waan hojjechaa jiru jechuudha. Garuu fakkeenya isiniif haa ta'u dubartii kanarraa fakkeenya fudhadhaati. Namoonni biroollee namoonni Oromoo keessaa Amaaraa keessaa zeegan bakka በተለያዩ ብሔር ይህ አይነት የሚሰሩ ሰዎች በቃ አቁሙ። ከዛሬ ጀምራችሁ አቁሙ። ሀጻታት ሰሩ። Kanaafuu dubartiin kun waan hojjettirraa namoonni marruu haa barumsanuu ta'u. Cubbuu hojjechuurra istooppi haa ta'an. Biliis. Addunyaan nu sobaa jirti. Nutti fakkeessaa jirti. Nu shawwadaa jirti garuu nuti bitamnee yookiin abboomamuu dadhabnee jirra. So as keessa kana qulqulleeffadhala. Gubbaa kana miti. Uffannaa keenya kana osoo hin taane laphee kana haa qulqulleeffannu. Waaqayyo uffannaa keenya osoo hin taanetti laphee keenya barbaada qulqullummaa. Akkasiniin dadha hordoftoota kiyya jaalatamuuf kabajamoo waan na dhaggeeffattaniif horaa bulaa galatooma siniin jedha. Aga viidiyoo biraatti walitti deebinutti turtii gaarii isiniif haa ta'u. Namoonni hojii akkanaa kan raawwachaa jirtanillee irraaf qusadhaa waan gaarii haalii haa yaadnu. Jireenya keenya keessatti gaarummaa oomishuu irratti nutti haa baratu. Horaa bulaa deebanaa fayyaanaa ta'a.